Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya saafaa kanaa kan sadaasa 10 bara 2023 jennee qindeeffannee dhiyaanne isinitti himna. Uummanni Oromoo godina Lixa Wallaggaa aanaa Beegii fi Qondaalaa gargaarsi dhufaa jiru sirnaan dhaqqabaa hin jiru jechuun komatan. Jaalimoonaa Fayyisaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Akka jiraattota godina Lixa Wallaggaa aanaa Beegii fi Qondaalaa tokko jedhanitti gargaarsi uummata Oromoo beela fi dhibbee busaan aanota kanneen kana keessatti miidhamaniif dhufaa jiru sirnaan hawaasa rakkataa qaqqabaa akka hin jirre dubbatan. Jiraattonni kunneen yaada isaanii akka kennanitti dhaabbileen miti mootummaa waldaalee amantaa fi namoota dhuunfaa hawaasa isaanii baraaruuf birmatan galateeffachuun gargaarsi isaan taasisaa jiran dhiibbaalee bulchiinsa murna biltsiginnaan bakka rakkoon jiru akka waliin geenye taasisaa jiru jedhan. Akka kanaanis gargaarsi kun irra caala magaalaa keessatti kan hiramaa jiruu fi namoonni baadiyyaa dhibee kanaan akka malee miidhamanii jiran kanneen qarqara bishaan ciisaa fi raaree jiran bira qorichis ta'e biifan keemikaala farra bookee busaa akka hin geenye himaniiru. Rakkoon mudatee jiru akka hin furamneef caasa murna biltsiginnaatu gufuu ta'e kan jedhan jiraattonni qaamoleen gargaarsa kana hawaasaaf qabatanii dhuftan akka uummata cufa bira sirnaan ga'u gochuu qabdus jedhan. Kaabinoonni biltsiginnaas uummata rakkatee jiru irratti dararrii ammeessuu irraa akka of qusattan jechuun Wajjirri fayyaas rakkoo hawaasa kana furuuf akkaataa qaamoleen gargaarsa dhiyeessan gaafatanitti ulaagaa siyaasaa malee hawaasa akka tajaajiltan gaafanna jedhan. Gargaarsi nyaata daa'immanii dhaabbata Save the Children irraa fi Ocha irraas gargaarsi argamaa jiru kan ammaan qinni isaa mul'ate hatattamaan akka nuuf dhiyaate rakkoo hawaasa qaqqabu jechuun dhaamsa kan dabarfatan jiraattota godina Lixa Wallaggaa aanaa Beegii fi Qondaalati. Uummanni keenya aanaa Qondaalaa fi aanaa Beegii yookaan immoo aanaa Qondaalaa Beegii jechuudha. Rakkoo hamaa keessa jiraachudha yeroo ammaa kana keessumaa rakkoo dhibee busaatiin miidhamuuf akkasumas immoo dhibeewwan adda addaati akkasumas beelaan miidhamaa jira uummanni keenya aanaa lamaanii kun jechuudha. Keessumaa immoo mandii kaasee hanga Dambiilolootti hidhii yabaloo kana qabatee hawaasi keenya baadiyyaadha beela hamaa akkasumas immoo dhukkoo hamaa keessa guyyaa guyyaatti nama hedduu du'aa jira jechuudha. Daataa yeroo darbee miidiyoota kennine waan dhaabbilee miti mootummaa gamtooniif kennillee baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Kanaaf jennaan keessumaa abbootiin waldaaleen adda addaa yookaan abbootiin amantaa adda addaa akka waadaa nuu galtan sanallee warri galmaan geessanii jirtu warri galmaan ga'allee jirtu jechuudha. Akkasumas immoo gurmuuwwan adda addaa kan hawaasa keenya qaqqabuudhaaf waadaa nuu galtanii maallaqa adda addaallee walitti biyya laas keessas ta'uu walitti qabaa jirtu. Ammas uummati keenya rakkoo biraa keessa jira waan ta'eef uummati baadiyyaa gargaarsi kun isin qaqqabne dhukkuba kanarraas gannamataan jiru hawaasi keenya waan ta'eef waan dhufe immoo magaalaa qaqqabee jira. Inni magaalaa qaqqabee jirus immoo uummata keenya sirriitti gahaa jiru jechuudha. Kaabinootii waan kana irratti fayyadamaa jiru kaabinoota fuudhanii jechuudha. Ittiin himmatanii hojii dhuunfaa isaanii oolchaa waan jiraniif kanaaf jennaan kaabinootii magaalaa keessa jirtan illee hawaasa keenya baadiyyaa kana keessa jiran akka yaadatanii amaana isinirraa qabu sabummaa jira sabummaa kana ilaaltanii uummata keenya baadiyyaa waan jiru waan dhufee akka nu qaqqabsiisan dhaamsa keenya dabarfannaa jiru. Akkasumas uummati keenya baadiyyaa amma yeroo ammaa du'aa jira qorichillee qaqqabaa hin jiru akka uummata keenya qaqqabutti yookaan immoo warra faarmaasii moobaayilii ta'anii gara hawaasa keenya baadiyyaatti ergitanii rakkoo hamaa kana keessa hawaasa keenya akka nu baraartan jennee warra waajjira fayyaatti illee dhaamsa keenya dabarfannaa. Waraanni sirna faashistii PP godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo Gidaamii fi Yamaloogii walal keessatti namoota nagaa lama gubuun kanneen biroo qawween rukutanii ajjeesuu fi madeessuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Dabalata qabna. Torbee darbee sadaasa 3 bara 2023 waraanni faashistii PP kanneen Oromummaa cabsuuf ilmaan Oromoo bifa sukkanneessaan ajjeesuuf Abiyyi Ahmediin bobbaafaman gochoota aadaa fi safuu Oromoo akkasumas seera idil addunyaa cabsuun godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo Gidaamii fi Yamaloogii walal keessatti lubbuu namootaa balleessuu fi qaama hir'isuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni himanitti waraanni maafiyaa bilxiginnaa torbee darbe keessa bobbaafaman kun jiraattota aanaa Anfilloo fi Yamaloogii walal keessatti namoota lama ibiddaan gubanii ajjeesuun
tokko ammoo madaa'ee hafuu gabaasanim. Aanaan Filloo ganda Fandachaa bakka Daabee jedhamuun beekamutti tiksitoonni barcuma biyyi jiraataa ganda Fandachaa nama maqaan isaa Daani'el Dassaalee Garasuu fi jiraataa aanaa Yamaloogii Walal ganda Daallee Saasii kan ta'e nama maqaan isaa Amaanee Kibratuu jedhamu ganduma Daallee Saasii keessatti gubanii kan ajjeesan yoo ta'u, ganda Fandachaa bakka Daabee jedhamutti namni maqaan isaa Paawulos Tafarii kan jedhamu gubatee hafuun yeroo ammaa hospitaala Dambidollootti yaalamaa jiraachuu jiraattonni kun dubbatu. Kun kanaan osoo jiru aanaa Gidaamii ganda Laaloo Garee keessatti ammoo namoota lama luba waldaa kiristaanaa tokkoo fi dargaggoon tokko waraana faasistii PP'n ajjeefamanii jiru. Lubni waldaa kiristaanaa Ortodoksii kun maqaan isaa Dabalaa Tafarii Hundeessaa yoo ta'u, dargaggoon gandichaa ajjeefame immoo maqaan isaa Nagaash Ayyalee Hundeessaa kan jedhamu yoo ta'u, ganda Caffee Likkii keessatti maanguddoo Nyaanyee jedhamu wixata darbee sadaasa ja'a qalanii ajjeesuunis baramee jira. Namootni lamaan kun maatii tokko keessaa ta'uu kan himan jiraattonni aanaa Anfilloo ganda Fandachaa keessatti namoota gubamanii ajjeefaman malee kanneen reebamanii miidhaan irra ga'es hedduu ta'uu himaniiru. Namoonni reebichaan miidhamanii jiran kunis qindeessaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Fandachaa barsiisaa Malkaamuu Tolinaa Barjuu akkasumas jiraattota keessaa Yaaqoob Roobaa Barii, Biraanuu Yaadataa, Fantaa Xurunaa, Bulchaa Abdiisaa fi kanneen biroo hedduun jiraachuu warraata biyyoolessa Oromiyaatti himuun gochi ganda Caffee Likkii kaasee garjee darfanii hanga Laaloo Garee gidduutti waraana faasistii PP'n raawwatamaa jiru sukkanneessaa ta'uu dabaluun addeessaniiru. Miseensi raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa tokko waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaatti harka kennate. Dabalata isaaf Jaaleeraan Gameessaa. Kaleessa 9/2023 miseensi waraana bilxiqinnaa tokko bahaa Shaggar aanaa Boosat keessatti sirna abaaramaa bilxiqinnaa uummata Oromoo dararaa jiru ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Cibraa hamba Aanoleetti dabalamee jira. Miseensi waraana bilxiqinnaa kun waan Oromoo ta'e qofaaf sirnicha keessatti maqaa waboo waliin quunnamtii qabda jedhamu shakkamaa turuu ibsuun yeroo baay'ee namoonni hedduun mooraa sirnichaa keessatti hidhaa fi sarbamiinsi mirga namoomaa akka waan irratti hammaateef sirnicha ganuun gara dirree qabsoo sabichaatti makamaa jiru jedhe. Anis rakkoo irra deddeebiin anarra ga'ee fi ilaalchi murni bilxiqinnaa uummata Oromoof qabu uummaticha cabsee waa'ee Oromummaa dagachiisuun Itoophiyummaa harkaa fi harma nu murtee nu faarsisiisuu ta'uu hubachuun mooraa bilxiqinnaa gane jechuun dubbateera. Miseensi raayyaa ittisa Impaayeratti Oromummaan itti dhaga'ame kun qawwee AKM tokko hidhannoo guutuu waliin qabachuun mooraa diinaa kutaa waraanaa 86ffaa reejimentii 2ffaa aanaa Boosat magaalaa Doonii keessaa ba'uun waraana bilisummaa zoonii kibba bahaa Oromiyaa Cibraa hambaa Aanoleetti erga dabalamee booda simannaa ho'aa taasifameef itti gammaduun hiriyoottan isa achitti hafanis akka dhufaniif waamicha dabarseera. Godina Booranaa keessatti maqaa duula sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin neetworkiin guyyoota lamaaf badee turuun beekame. Jaalmoonaa Fayyisaa waan qindeeffate qabam. Duulli jabaan waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf biltsiginnaan yeroo dheeraa irraa eegalee guutuu Oromiyaa keessattuu kibbaa fi lixa Oromiyaa keessatti geggeessaa tureettuma fufuun tooftaa fi bifoota garaagaraan geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, maqaa sakattaa kanaatinis uummanni nagaan gaagama ulfaataa argaa jiraachuun ni beekama. Oduma sakattaa kanaanis kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti 9/2023 irraa eegaluun magaalaa guddoo godinichaa Nageellee dabalatee aanota cufa irraa waraana bilisummaa Oromoo godinicha jalaa dhabamsiisna jechuun kaadiroota fi waraanni PP sochii eegalaniin niitoorkii guutumatti balleessanii turuun kaleessa jechuunis 9/2023 gadi dhiisuun maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haala duulli sakattaa kun itti geggeeffamaa jiru maddeen yeroo himan uummanni aanota godinichaa cufa irraa dirqamaan walitti qabamuun meeshaalee qara qaban dabalatee namuu waan of harkaa qabuun duulichatti hirmaachuu qaba jechuun hawaasa nagaa gara bosonaatti bobbaasuun ta'uu himuun tibba niitoorkii balleessan kanatti silmaan keessantuu woboodha ni gargaartuu fi ni nyaachiftu jechuun qeef qabeenya hawaasa hedduu saamanii ibiddaanis gubanii barbadeessaa turuu dabaluun ibsan. Gara oduu biyya alaatti yeroo dabarru hoogganaan neetoo michoonni isaanii Gaazaa keessatti gargaarsa namoomaaf lolli akka dhaabbatu ni deeggaru jedhan. Jaalboora addunyaa waan qindeeffate qaba.
Akka Aljeziiraan kaleessa gabaasetti hoogganaan naatoo Jeen Stoltenberg miseensotni gamtaa waraana isaanii rakkoo namoomaa Gaazaa keessatti hammaataa dhufeef gargaarsi akka ga'uuf waraana deemaa jiru kana keessatti boqonnaan gargaarsa namoomaa akka deeggaran ibsan. Stoltenberg gaazexeessitootaaf akka himanitti seerri addunyaa kabajamuu fi lammiilee nagaan eegumsa argachuu qabu. Wallabdeen kun gara waraana naannootti akka hin deemne akeekkachiisan. Waraanni Gaazaa gara waldhabdee naannoo guddaatti jijjiiramuu hin qabu. Iraanii fi Hizbullaan lola kana keessaa ba'uu qabu jechuun dabalaniiru. Gama biraatiin Israa'el lola haleellaa xayyaaraan dabalame geggeessaa jirtuun qondaaltotni waraana ishee humni isaanii Gaazaa keessatti injifannoo argachuun fuula duratti tarkaanfachaa jiraachuu kan ibsan yoo ta'u, gama Hamaasiin Birgeediin Qassaan bakkeewwan Israa'eliin to'ataman gadhiisisuuf lolli itti fufee jiraachuu ibse. Itti dabaluunis Hamaas weerara hamaa Israa'el mooraa baqattoota Yeeniin Weest Baankii irratti raawwattee balaaleffateera. Dhaabni Gaazaatti mo'amuun irra ga'e Jeeniin keessatti mo'amuu qaba. Fedhii uummata keenya Gaazaa irraa kaasee hanga Weest Baankii jiru cabsuuf in milkaa'u diddaan hafuuraanuu fi uummata keenya keessa fiiguu waan ta'eef hanga injifannoo fi bilisummaatti dhuunfata ari'uu itti fufna jechuun gareen Gaazaa geggeessu ibsa baaseen beeksiseera. Gareen jihaada Islaamaa Faalestiin gama isheetiin haleellaan sukkanneessaa fi gara jabummaa Weest Baankii irratti raawwatame diina kufaatii fi yeroo hundaa ajjechaa hordofuu isaa kan mirkaneessu yoo ta'u, bu'aa kamiyyuu lafa Gaazaa keessatti argachuu dhabuusaa haguuggachuuf jedhan. Hanga ammaatti weerara Israa'el mooraa baqattoota Yeeniin irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 11 ajjeefamanii 16 madaa'u ministeerri fayyaa Gaazaa beeksiseera. Oduu amma tokko lubbuu lammiilee Faalestiin baraaruu dandeessu kaleessa gama Ameerikaa Waayit Haawus irraa dhagaamte jirti. Akka Waayit Haawus kaleessa beeksisetti Israa'el lammiileen Faalestiin kaaba Gaazaa jira rakkoo tajaajilaa fi kanneen biroo achitti mudatee jiruuf gara kibba Gaazaatti akka deemaniif guyyaatti yeroo mara lola sa'a 4 akka dhaabduu waliigaluu ibsiteetti. Haa ta'u malee tarkaanfii Israa'el kana kanneen deeggaran akkuma jiran kanneen kun furmaata hin ta'u furmaatni waaraan lola dhaabuun dhufa jedhanis yaada isaanii dhiyeessaa jiraachuu Aljeziiraan gabaaseera. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya saafaa kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.